sabbaate yaa warra cubbuu nutti malte maalaaf dattee irbuu gootaa gante sabbaate yaa warra horii saba gante amsi gootaa dhufe usunaa fi garaa sirni darbiin kufe akkamiin si nyaaraa Dhihaadhaame muruun jirma gabbisuufi yeedala madaqsuun lubbuu nyaachisuufi deebite sirni mootii gonfoo jabeessaa weerartuun hin diigamu kee warra ulfoo deebite sirni mootii gonfoo jabeessaa weerartuun hin diigamu kee warra ulfoo Oromiyaa godhan dachee dhiigaa hidhadhu garaa kaanee maaltu jalqabee dhiisaa hidhadhu qawwee of dhabanii lafti namaan fiigaa hidhadhu garaa yoona lugnatu galee ciisaa hidhadhu qawwee diinqa keetti si hidhuuf deemaa hidhadhu garaa gosti hafaa jala riphee ciisu hidhadhu qawwee dhiigaan tiksi dabaree seenaa hidhadhu garaa diinna abbaaf dhufe ilmoonniisu hidhadhu qawwee Ethiopia's demise today is a deliberate marginalization of the Oromo mass and distorting a century-long quest for self-determination of the Oromo nation and other oppressed nationalities in the country will result into an inevitable disintegration of those independent states. Today, neither Abiy Ahmed's deception nor international community's foul cry will save the plight of the nations of Ethiopia. Situations on the ground are far from what the world is observing on the TV screens. Things are out of control. ሰሜን ሸዋ ባለፉት 2-3 ቀናት ዝናብ ካያችሁኝ ያዘነብነው ነው። ኦፊሻሊ በሚቀጥሉት 2 ሳምንታት እናስመርቀዋለን ወይ እናስጀምረዋለን። ቴስት አድርገን ውጤት